جار محمد كمتي غربا فانون حالكنا حركة رامورت خنا دبچو ديس فارس بلاتو جدا أكمل كوكما سبوم دا أغرسيساتي إنجرن فا وامباي إنما تلودا هدوان كوكما سبا أبدم فكاتني أثباتا لغماري مي كبجمتوتا جالتمتودا جيفتوتا كينيا تبنا مالتو أكاديمات إنجرو غرا والبوفنا غربا كنا يوكا يادة تنتاتي وغوتا جهيوكا وغوتا شنن أران كنا يجادا فيسبوكا يرتي يادة سا إبساتي انتوري سبب إني يادة إسا فيسبوكا يرتي إبساتي فمو أكاتا إني إتاجي فمي كوبا كبدن خالد جيسامو أورمو أكاتي يوكاو موتما خيسا أنغوا موتما غدا أكاتي هندي خيسان داقي سنيتين جرتن سبب إني أجي فمي في غربا نما خينيا كنا غريسان يوكنا نوغوتي مالي abadan janini warrifaano timnani wan sangodaniif ni adattan barasan dokumentari inni hojjete sun sababa gadi lakkifaminiif jecha video facebook irratti hojjetate jarrin dhageesse achinu ajjeesaa jetteeni ajjeesaniif bara kana hoo maaliif harka lafa galaatiin video tana faffacaasun barbaachise hayyee taate gurbaan kun harka namarraa muree jechuudhaan yaada haasaatiin jiran Gurban harka namarraa muruun dhugaadha garuu qabameetiin jira fannoon kana dura gochoota kana uummata keenya irratti hojjetaatiin jirtu yeroo dheertuu bakka ishiin qubattu bakka kam akka jiraattu eenyurraa akka gartee ayya fudhattu eenyu akka isaan bobbaasu uummanni kan himataa ture qabamee takkaan dhageenye kuni ammoo arrumaan tana viidiyoon isaa maxxanfamtee ajaa'iba dubbii faarsee bulaa gochaa akkanaa oromoo irratti hojjete fannoon jechuudhaan guyyuma tokko qofa lallaban ganama itti aanu qabamee dhanuuf himan dubbii ajaa'ibaati maal isiniif fakkaata Joor Mahammad maaliif gurbaa kana dubbachuu dhiise waan fannutti idamee fannoo wajjin hojjetaa jiruuf dubbatuu dhiise warra jedhuuf illee deebisaa qabna kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya turtiin waliin taasisaa ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው ምን ጥያቄ የለው በጀግነት ተዋግቷል በጀግነት ይዋጋ ወደፊት እሱ ያብይን ውዳሴ ሙገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊት አርጓል ያደርጋል እያደረገም ነው ያለው ይሄ መመስገን አለበት መወደስ አለበት መከበር አለበት ጥያቄ የለው bichuun faannoo haala kanaan wanni gochaatiin ture yeroo garagaraatti paarlaamaa irratti faannoo dhimma faannoo ilaalchisuudhaan dubbate qaba. Kana dura yoo yaadataan taate gaafa faannoo isa harkaa faca'uudhaaf deemtu san Liyyuu Haayiliin naannoo Amaaraatii fi faannoon warra biyya kanaaf gartee aarsaa gurguddaa kafalurraahi. Ammas yeroo feenetti gara feene oofuu dandeenya naannoo Oromiyaa keessallee hanga Jijjigaatti illee oofuu dandeenya. Akkana jee dubbachuu isaa hundi keessan ni yaadatan. Faannoon akkaan ta'e fakka taate maleettu gaafa Tigraay gad deebi'an bosonatti hafe nama fixaatiin turte. Faannoon tun garuu bakkoota hedduutti qoqqoodamteeti jirti. Faannoon gariin akka jechaatiin jirtutti nuti warra saba kanaa dhaabbatudha. Waraanni mootummaa kanuu jeesuudhaaf uummata keenya jeesuudhaaf dhufe kanuti boojinee harkaa qabnutu jira. Silaa gochoota fokkotaa akkanaa kana dalaguu ka barbaannu taate gocha fokkotaa akka isaan jiilaniif irratti hojjennee goona turre. Haa ta'u garuu nuti uummataaf qabsoofna mirga keenyaaf qabsaa'aa jirra waan jedhu gaafiif deebii dhimma kana ilaalchisuudhaan gaafatamanii achirraa keessafuu naannoo mucaan kun keessa socho'urraa gaafatamee አይጃ ወይ ተቆ ዱበታቴን ቱሪ አሰቃቂ ሁኔታ ፍጹም ከሰውነት በወጣ ከጠላቶቻችን ባየነው ልክ የሰው ልጅ በዚህ ሁኔታ በመጥረቢያ እጁን ሲቆርጥ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄን ድርጊት የፈጸመው ልጅ ካሁን በፊት በወረኢሉና በወረኢሉ አካባቢ በፋኖነት ሲንቀሳቀስ የነበረ ነው ህዝባችንን ይዘርፍ ነበር ይጨፈጭፍ ነበር ይሄ ልጅ የብልጽግና አገዛዝ ፋኖ በጣም ከፍተኛ የሚባል ማህበራዊ መሰረት ህዝባዊ መሰረት እንዳለው ይታወቃል ይሄንን ህዝባዊ መሰረቱን ለማሳጣትና ከህዝብ ለመነጠል በርካታ ፋኖችን አደራጅቶ ፋኖ መሳዮችን ወደ ትግሉ ሜዳ ያስገባ መሆኑ ይታወቃል እንግዲህ ኒሊግዝ አደረጃጀቱን ያጠናከረ በሁሉም ቀጠና እየገባ ሲመጣ እነዚህንና መሰል የአማራ ህዝብ ይህሉና ተጋድሎ ጸር የሆኑ ፋኖ መሳዮችን ያጸዳ ባለበት ሂደት ድርጊቱ ስለተደረሰበት ስለተነቃበት አገዛዙም ይሄንን ስላወቀ እነዚህ ባለውለታዎቹን ፋኖን ከድተው የሰላም ጥሪውን ተቀብለው ወደ መንግስት ገቡ እጃቸውን ሰጡ በሚል ያስገባው መሆኑን ማረጋገጫ ይዘናል ይሄንንም ለህዝባችን ይፋ እናደርጋለን ለእናንተ እናደርሳችኋለን በዛ መሰረት ካደ ተብሎ ወደ አገዛዙ የገባ ዛሬ ደግሞ በተመሳሳይ በዚሁ በሚዲያ ሚሊሻቸው በአንድ ገጻቸው ማለት ነው ጽንፈኛው ይሄንን ድርጊት ፈጸመ በሚል ይሄንኑ ልጅ ድርጊቱን ፈጸመ በሚል ያወጡበት ሁኔታ አለና አጠቃላይ የተሰራው በጣም የተቀነባበረ ሴራ ነው በዚህ አጋጣሚ ህዝባችን አገዛዙ እየሰራ ያለውን እውነት ያውቁታል የበለጠ ደግሞ አሁንም ያገዛዙን ነውር ያገዛዙን ጸረ ህዝብነት ያገዛዙን ጸረ አማራነትና ጨፍጫፊነት በግልጽ ያሳየ ተግባር መሆኑን ፍንትው አድርጎ ያሳየ ነው
ይህንንም በማስረጃ ለህዝባችን እናቀርባለን። አጠቃላይ ግን ይህንን ድርጊት የፈጸመው በሴራ አገዛዙ መሆኑን አረጋግጠናል። ይሄ ድርጊቱን የፈጸመው የፋኖ ወይም በእነሱ አጠራር ጽንፈኛው ብለው የጠሩት ልጅ ልክ እዝ አባልም አይደለም። በእነሱ የሰላም ጥሪ በሚሉት እኛ ደግሞ ህዝባችንን ሲያሰቃይ ሲዘርፍ የነበረ እርምጃ ልንወስድ እንደምንችል ሲያውቀው ደግሞ በክህደት ስም ወደ አገዛዙ የገባ አሁንም እነሱ ጋር ያለ በእነሱ የገባ መሆኑን የገለጹት። በአጠቃላይ የልጁ ሁኔታ ባጭሩ ይሄንን ይመስላል። ጎቻ በላፈማ ፈኮታ አካ ከና ከና ከሰባ ከኛረቲ ጉያራን ሆጀተማቲን ጅሩ ከነ ዱሬ ሆዳያት ተንታቴ ሂንቱ ረጃተ ኩሌ እንታኔ ኡመኒ ኸኘ ጁምላዳን ዱማ ጅራቹንሳ ቤከማዳ ዲማ ከነ ኢራ ፋርሴ ቡላን ጉየተ ኩሌ ሂንዱበን ተሁሌ ገሩ ወሪ ጎቻ አከሲ ደለጋቲን ጅሩ ወሪ ኹን ፋኖ ለጂ ኢትለለባቲን ቱራ ዱጋል ለፈጅርቱ ገሩ ከን ኡመኒሌ ረጋቤ ወራኒ ሞቱማዳ ናኖ ሰን ኦሶ ጅሩ dhaqee ummata kana ummata irraa qabuu hin dandeenye jarri kun qobsumti isaa waraana mootummaa keessa warra mootummaati wajjin wal quba qabanii ummanni BBC afaan Oromooti irratti illee Jowaar Mohammaffaa fi namoota baay'eedhaaf ragaa ergaatiin turan warra kanarratti tarkaanfiin hin fudhatamne ta'ullee guyyaa kaleessaati moodheen gaddaati viidiyoon mucaa kanaa kan gabbaate isaa harka namarraa muru gochaa fokkotaa kana viidiyoon sun gabbaatee daqiiqaa muraasa keessatti faarsee bulaan akka malee wal harkaa fuudhuudhaan dubbii tana daddarban Jowaar Mohammad dhibba kanarraa hagammaan dubban meelaalaa yaa Oromoo wayfannoon akkana godhaa jirtu waan je'uun olola garagaraa oofaatiin turan. Waan kanarra dhaabbannee hoggaa laallu dubbii tana keessa wahiitu jira. Viidiyoo guyyaa har'aan kan gurbaa kana irratti dubbisanii yaada gurbaan kun kannate wayitaa laallu gurbaan kun akka ergamee gocha san raawwateedha kan dubbataatiin jiran. Gareen gurbaa kanaa wajjin hojjettu fannoo karaa nagaatiin galte jedhamuudhaan kana dura miidiyaa ammaan kana waan kana baase jedhamu kana irratti suuraan isaanii achi gubbatti maxxanfamtee jedhan. Gurbumti isaan gaafa kan karaa nagaatiin gale jedhan sun viidiyoo isaa harka namarraa muru agarsiisu maxxansanii aboo faannoon uummata akkana godha jirti waan jedhu maxxansan. Uummata Oromootillee itti iyyisiisanii faarsee bulaan wal harkaa fuudhee akka malee dubbii tana facaase. Jenne garaan nu gubate jenne waanuma balaaleffatamuu qabu balaaleffatan. Garuu gochaan akka kanaa uummata Oromoo irratti hojjetamaatiin jiru takkaa fi lamaa miti. Namni san irraa dubbate hin jiru. Hubadhuga. Wanni kun deeggarsa barbaada takkaahu Oromoo tana saba biraa irratti kaasu takkaa of cinaa hiriirsuudhaaf waan hojjetame wayii hin fakkaatu. San qofaa miti. Mucaan kuni gocha kana raawwate jechuudhaaf viidiyoo ol baasanii viidiyoon deddeemtee guyyaa itti aanu qabameetiin jira oduun jettu jala baate. Hubadhuga. Gurbaan warra gaafa kan fannoo ta'ee karaa nagaatiin galirraa haa ta'u deebi'ee fannoo ta'ee gaara keessatti uummata irraa harka muree jechuudha. Hubadhuga. Saffisaan qabamuu sanoo fannoo kana dura uummata haala saniin rakkisaa turte jumlaan deemtee uummata bakka takkatti fixaa turte kana duraa sammee nama tokko maaliif hin qabin dubbii tana gaafa walirra dhaabdee ilaaltu wahii deemaa jira takkaa siyaasa wahii dalagamaa jira waan jedhuutu as keessaa hubatama. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya waan jiru takka takkaan walitti qindeessineetime dubbii jirtu maal akka fakkaattu laalla. Wanni Jowaar Mohammad irratti kijibaan duula bantuuf yaa faarsee bula numan jirre. Ummanni keenya tooftaa isin ittiin ummata kana gowwomsitanii halkanii guyyaa ajandaa baaftanii fi iyyisiisaa jirtanii fi siyaasadhaan daldaluudhaaf dhiiga isaanii akka feetanii ganna hidhan kana isinirra dammaqee jira. Kanaaf mee wanta taheetiin jiru gaggabaabina maal akka fakkaatu waliin laalla. Dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisan afeerraa keenya. Baan ilma namaa harka isaa mukarra kaa'uudhaan qottoodhaan harka irraa muree sun qabameeti jira jedhan. Amma gaa dubbiin dhufteetiin jirtu gurbaan kuni Minilik Izz warra jedhamu keessa jira jechuudhaan gabaasni achirraa kominikeeshiniin naannoo sanii mootummaadha. Gurbaan kun Minilik Izz keessa jira faannoo maqaa jedhuuni kan gabaasa dalagan. Haa ta'u ammoo miidiyumti warri kun oduu tan itti faffacaase sun kana dura warra gartee harka kanneen karaa nagaatiin gale jechuudhaan miidiyumti sun kana dura maxxanseetiin ture. Itti deebi'ee gurbaan kun gartee faannootu unoo akkanatti harka namarraa mure jechuudhaan miidiyaan kun dalage. Itti deebisanii duuba ammallee qabamee jira jedhan at the same time. Arra viidiyoon irraa waraabanii kan lakkisan sun nuti ajajni nutti kannameeti ajaja nutti kanname goonee jaa mucaan kun. godaan unjanii goonee jaa. ይህንን ማድረጋችን ጀና አይደለም ያለው ያው እዚህ ብናገር ልጁን ስለሌለ ማለት ነው። አርጉ ተብለን አርገናል፣ ግን ማድረግ የለብንም ነበር። ግን ትእዛዝ ነው ታዝዤ አርጋለሁ። ፋኖ ላይ ነበር ማለት ፋኖ ላይ ያለው ነገር አስጠል አሁን እሺ ምን ጥሩ ነው እሱ ማድረግ ጥሩ ነው። ግን ፋኖዳን ቱሬ አካዋን ጀውቲ ያዳ ከዳ ታማ ሙጃን ኩን ፋኖዳን ቱሬ አካዋን ጀውቲ ያዳ ከዳ ታማ harka kana deeja ayina takna meti wan kana godeeja mucaan kun gartee warra faannoo keessa karaa nagaa ittiin galan irraa jechuudhaan miidiyaa maxxanse.
yoomi dirgiti wanni yookaan gochaan kun kan raawwatame yoomidha. Dhiyeenya kana moo gochaa dur gartee raawwatee viidiyoo keessaa ammaan kana gabbaase gaafin jettu. Because jarri tun gaafa gartee bosonatti naqamtu abiyyi harkaa horiitee abiyyi walloltee gaafa bosona seentu Oromoo karaa walloosan waan isaan godhaa turan takka takkaan beeyna. Amma garuu viidiyoon tun ta ammaan tanaati moo ta duri. Ta ammaan tanaa ta mucarraa harka muran tun. Tana gaafin jirtu. Gaafin jirtu isin gaafachuu qabdan tana. Viidiyoo sana ol darbanii xiqqoo ta'anii hoo mucaan qabamee jira jedhanii amma safarsa. Ta'u garuu mucaan warra karaa nagaatiin galee keessa jiraa jedhan gama tokkoon. Warra karaa nagaatiin galee keessa jiraa jedhan. Erga karaa nagaatiin ijoolleen tun harka kannattee galtee ayya jette kananii faannoo gaarii irra maqaa balleessuudhaaf kunoo fannoo akkana isin godhaa jirti jedhanii uummata kana daranuu gartee wal ficcisiisuudhaaf waan kana godhaa jirammoo. Gaafii sana of irra deebi'aa gaafadha. Sagalee takka jala kaanii kiriilli waan gartee inni silaa jechuu barbaade exactly waan mucaan kun silaa jechuu barbaade gurra namaan buusan. Wanni isaan barbaadan uummata wal nyaachisuudha obboleeyyan kiyya. Mucaan wanni jechaa jiru ajajni natti kannameetiin waan kana godhuu waan hin qabneen godhe. Mucaan wajji goone ijoollee wajji goone waan na bira hin jirreefi malee silaa isaa dhufa irra gaanaa bayani. Amma qabamee jedhanii fidan. Mucaan kun karaa nagayaatiin galee harka kanan dheetiin karaa nagayaatiin galee jechas dubbataa jira viidiyoo kana keessatti. Godhinaan jedhaniitiin godhe waan jedhullee dubbataa jira. Nama dubbiin harkaa waliin laaqamtoo kon fakkaatu. Eenyu waan kana gooyisee waan jedhu. Ammoo adda baladhaa waa laalaa obboleeyyan. Eenyu waan kana gooyisaa jira. Eenyudha ka godhaa jiru. Ajandaan kunoo maaliif barbaachise? Hubadhaa dhiyeenya kana ajandaa garagaraatu faffacaa jira. Shiftaa gartee biyya Saawud Arabiyaa sana keessatti gaara keessaa qabanillee ijoollee irratti duulchisaniiti kun makiinarra harkisee kun maal godhee waa hedduu oofaa jira. Dhumaatii uummataa bakka garagaraatti gartee haala adda addaatiin uummata keenya lafarraa fixaa jiran kanaan ajandaa shaffanuudhaaf ajandaa tokkoo fi lama garagaraa achi baasanii faarsee bulaan guyyaa keessaa akka waan kana gartee dubbataa jirti. Keessafuu maqaa Jowaar Mahmad kana faa fuudhanii Jowaar hin maxxansine maarree Jowaar evidensii gahaadha wajjin waan takka maxxansa malee waan ragaa guutuu waan qabatamatti waan takka sirriitti clear godhee eenyutu waan kana raawwatee gocha kami jedhee waan beeku gartee maxxansa malee waan isin fuutanii ofii tolchitanii ajandaa ofii isin boccanii ajandaa keessan isiniif hin hojjetu quba qabaadhaa Jowaar. Jowaar ummataaf dhugaa ummataa baasuudhaaf hojjeta. Waan kana illee callisuudhaaf hin taa'u quba qabaaddooti. Ragaa itti barbaaddattu ragaa qopheeffataa jira. Eenyutu waan kana hojjete gocha kamii bakka kamitti hojjetanii sababni waan kana hojjetaniif maali waan jedhu qopheeffataa jira quba qabaaddu yaa faarsee bula. Yaa faarsee bula akka waan ummata Oromootiif quuqamtuu fakkaattu. Ka guyyaa tokko dhiiga ummata Oromoo ka mootummaan halkanii guyyaa bakka garagaraatti ilmaan Oromoodhaa cafacafaatiin jiru kana guyyaa tokko gabaafteen beeyne viidiyoo sana akka malee irraa dubbattanii maqaa Jowaar Mahmadiin siyaasa garagaraa daldalatu barbaaddan. Yaa mootummaa dhiiga ilmaan Oromootiin qumaara taphachuu kana yoomuma dhiiftan. Aboo dhiigni ilmaan Oromoo kun isin haa qabu. Ajajaa Minilik Izii tokko akka jedhee dubbatutti gurbaan kun qaama faannoodhaa hin turre garuu shiftaa gaara keessaa maqaa faannootiin ummata dararaa ture ta'uu fi nutillee waan kana jala deemaa turre. Tarkaanfii irra fudhachuudhaaf nama kana barbaadaa turre waan jedhu yaada kaase. Warra karaa nagaatiin galee keessa jira jedhanii miidiyaan sun maxxansee turellee jechuudhaan yaada kaase. Isin galee amma immoo qabameetiin jira jechuudhaan gizee isaan dubbatanillee yaada kaase. Gurbaan kun isaa gochaa kana raawwatee fiigutu gartee qabame moo karaa nagaatiin galee harka kannate moo laal haasawuma isaa sirraa waan takka takka hubachuu dandeessanii jecha obboleeyyan. Namni gurbaa kana qabeetiin gubbaa dhaabbatee haasasiisaa jiru sun maal jedhan beeytanii? Gurbaan harkarraa kaatee naadha qaba. Akka nama ammaan kana qabame. Ammoo gurbaan maal jechaa jira akka waan faannoo turetti dubbateeti harka kannatullee gizee inni dubbatu sun waan gaariidha harka kannatu waan gaarii waan jedhu gubbaa qabee dubbataa ture. So asirra dhaabbattee olaaltee wanni sun akkamii waan jedhutu sammuu keessa dhufe jechuudha. Kanaafi ajandaalee garagaraa kan gartee yeroo ammaan kanaaf faarsee bulaan uummata kanaaf bocaatiin jiru kana sirriitti ilaaluun barbaachisa. Sirriitti ilaaluun barbaachisa. Siyaasaa ilma Oromoo ilma namaa sa'aa fedhanitti akka fedhanitti ajjeesaniit siyaasadhaan dalagatan abbaan fedhe jechuudha. Faannoos haa ta'u abbaa fedhe haa taane. Abbaa fedhe haa taane. Warri mootummaa keessafuu warri mootummaadha. Ilma namaatiif haganta kanaasuun qaban. Kanaafi sirriitti itti yaaduun barbaachisaadha obboleeyyan. Haa godhaa je'eenii erge kun eenyudha amma gaafin. Obboleeyyan kiyya dhugaadha. Rakkoo hedduu qabna. Ilmi namaa bakka adda addaatti cafacafamaa ture. Garuu akkaataa garagaraatti yeroo ammaan kanaa keessafuu maqaa Jowaar Mahmad kaasuudhaan faarsee bulaan akka waan akka malee Oromoodhaaf quuqamtu fakkaattee dhiigni ilmaan Oromoodhaa akka waan hedduu isaanii dhagahamaa jiru fakkeessanii Jowaar Mahmad akkamitti kanarraan dubbanne way bada faannoo maarree jechaa turan. Haa ta'u garuu gochaa kana kan dalage qaama mootummaatu mucaa kana bobbaasee jechaa jira. Minilik Izii irraa itti gaafatamaan nuti gartee warra faannootii wajjin warra hojjetu miti. Kaayyoon keenyallee kaayyoo ifa bahaa uummata keenyaa qofa. Rakkoo uummata keenyaa dubbachuu qofa. Miidhaa uummata keenya abbaa fedheenuu haa hojjetamu. Fedhu faannoon haa hojjetamu, fedhu waboon haa hojjetamu, fedhu otummaa kanaan haa hojjetamu. Gochaa ilma Oromoo saba keenya irratti hojjetamu kamuu abbaa fedhe yoo hojjetame dura dhaabbannaan ni balaaleffannallee. Kanaafi gochaa ammoo dabsanii uummata kanarratti dalagaatiin jiran siyaasa isaanii itti dalaguudhaaf jecha kunoo faannoon akkana isin godhaa jirti yaa Oromoon gartanii waan jedhuuf dalaguudhaaf jecha gochaa isaan dalagan fudhannee dibbee ittiin hin rukunnu. Dhaggeeffadhaa uummata keenya kana irratti qumaara taphataa jirti jirtun. Gurbaan kuni qaama faannoo turee jan akka faannoon gartee godina sanii itti bilbilame wanni kanatti waraanni mootummaa kanaa kan jeesudhaa dhufe kan uummata keenya jeesudhaa dhufe qabamee harka keenya jira. Akkas godhuu barbaanne silaa waraana mootummaa kana jilchuudha akkas goona. Maqaa isaan ammaan tana jedhanii ilma Oromoota kana godhe maarree godhe jedhanii dubbatan kanaa miti. Silaa ijoollee Oromoota qabamtee qawwee qabattee nufi dhufte uummata keenya fi dhufte tagartee waraana keessa jirtu qabamee harka keenya jira silaa isaan akkana goona malee akkamitti gochaa fokkotaa akkana kana wal daddaleena waan jedhu akka malee balaaleffatee dubbata. Akka jarri sun dubbachuudhaan himanitti
mucaan kun Minilik Izii keessa hin turre. Minilik Izii irratti seenaa gartee dheertuu qabna kana dura waggoota keessafuu waggoota afran ijoollee teenyata walloo irratti wanti dalagamaatiin ture akkaataa itti isaan dalagaa turan gaafa gartee Abiyyi wajji wallonii Tigraay irraa gad deebi'anii bosona seenan san maaltu akka Oromoo irratti deemaa ture quba qabna takka takkatti. Faannoo tana abbaan jaare abbaan faannoo tana kagartee Oromoo tana duratti gabbee faannoon jagnaa hara fuula duratti illee jagnaadha goota biyya tanaaf dalagu biyyatu yoo gilaatu qabtu jee kagartee faarsaa ture biyya amati. Isa ka Oromoo irratti baase. Isa ka Oromoo irratti waan kana godhe jecha. Amma waa hunda keessa deemuu barbaannu. Mucaan kuni qaama fannoo Minilik Iziitii miti. Haa ta'u garuu maqaa fannootiin socho'aa ture naannoo san keessa nuti tarkaanfii irra fudhachuudhaaf yeroo hedduu mucaa kana barbaadaa turre. Mucaan kun cikaanii hamaadhaan gochoota fofokkota saamicha garaagaraa keessatti nama hirmaataa ture. Haa ta'u garuu yeroo xiqqoo dura akka nama faannoo keessaa galetti faannoo karaa nagaatiin harka kannattee galte jedhamuudhaan mucaa kana gartee miidhumti isaaniitu maxxansanii turanii. Irra deebi'anii garuu mucaan kuni akka gartee faannoo ta'e akka gartee faannoon harka namarraa murteetti miidhumti sun dalage. Maal jechuudha wanni kuni? Gabaabdumatti ragaalee hedduu walitti qabataa jirra. Tarkaanfiilee barbaachisaa ta'anillee irra fudhachuudhaaf hojjechaa jirra. Amma qabameetiin jira jedhanii waan kana irratti hojjechaa jirra. Wanni kun gartee maqaballeessii nuu fi gartee saba biraatillee walitti buusuudhaaf takkaa'uu saba biraatillee qaceellotti nurra kaasanii akka gartee sabni keenya daranuu miidhamu gochuudhaaf waan hojjetamaatiin jiru. Siyaasa addaatu nurra dalagame. Siyaasa tana gartee warra nurra dalage kana irra dalagaa jiran nutillee hanga ifa baafnutti takka takkaan nu obsaadha garuu mucaan qaama faannoo Minilik Izii osoo hin ta'in shiftaa gaara keessa duraa illee gartee maqaa faannootiin socho'ee uummata fixaatiin ture eenyu akka isa sochoosaa ture nama dhiba deebi'anii gartee maqaa faannootiin akka gartee karaa nagayaatiin galee tokko uummata beeksisanii haa ta'u garuu amma mucaan kun ammallee faannoodha jedhaniiti isaa harka namaa mure hunoo faannoon harka namaa murte jedhanii fidanii maal jechuudha waan jedhu yaada kaasanii alaa kulli haal gamuma feneenuu haa ta'u faannoos haa ta'u kanas haa ta'u qaamni nama nagayaa harka akkasitti irraa muru qaamni saba keenya saba nagayaa uummata miskiina akkasitti cafacafe diina ifa bahaadha nuti nu biratti diina ifa bahaadha kanaaf waan akkanaan ni mormina gama biraatiin wanni deemaatiin jirtu faarsee bulaatu akka malee oduun tun gallakkifamtee warri wal jalaa oduu tana darbuudhaan akka malee dubbii tana hafarsee faarsee bulaa maaliif waan kana hafarsan gaafii jettu gaafachuudha qabdan maaliif jennaan namni haala kanaan Oromiyaa keessatti yeroo ammaan kana ajjeefamaatiin jiru guyyaa rabbiin kun qabu yoo xiqqaate nama 20 cafaa haala kanaan mootummaan uummata cafaa jiru guyyaa tokko dubbatanii hin beekan. Rakkoo haala kanaan uummata irratti deemaa jirtu guyyaa tokko yoo gumatti quuqama haa qabaatan taate guyyaa takka quuqamaaf dubbatanii hin beekan. Jawar akkamittiin dubbatini akkamitti akkanatti waan faannoo ta'ee fi waan faannoo wajjin hojjetuu fi waan maariyyoo jedhaniiti jawar irratti oloofa. Siyaasaa dadhabduu akkanaa sana gartee dhiisa. Isin irratti dammeenee jira dhiisaa waan akkanaa. Nama ofii harka keessan nama irraa mursiiftanii nama jeesiftanii mucaan amma waan jechaa jiru viidiyoo kana keessatti na erganiitiin godheeyya qaamni isa erge sun eenyu. Qaamni isa erge sun eenyu yoo gartee kun Minilik Iziin sun gartee nuu miti gurbaa kana qabuudhaaf irratti hojjechaa ture yeroo dheeraa ture ragallee qabna ummata gartee cafacafaa ture ummata miidhaa ture ummata nagaa irratti isaa fi gareen isaa ummata saamaa ummata akka malatti gartee gataatiin turanii kanaaf irratti hojjetaa turre karaa nagaatiin harka kanatanii galan nuun jaanii amma immoo deebi'anii hunoofaan numaatu gaara keessaa akkana godhe gaafa nuun jaan siyaasaan akka gartee saba keenya irra dalagamaa jirtuutu nu galee kana nutillee irratti hojjennaa isinilleen obsaan irratti hojjedhaa waan jedhu dhaamsa dabarsee jira namni suni abbaa fedhe ta'ullee nuti dhimma keenyaa miti haa ta'u garuu dhugaa jirtu rabbiin dhugaa saba kanaa haa baasu faarsee bulaan kun Joor Mahammad gartee poolitikaa irratti dalaguudhaaf warra faannoo wajjin dalagu takka Oromoon haa faannoo irratti qabsoonna deeggarsa barbaada ummata Oromoo gubdanii halkanii guyyaa ajjeesaa jirtan kana dhaaba warri faarsee bulaadhaa kun maqaa Jawaarillee daldalatu kana dhiisa dhugaa jirtu qofa yoo dhageessan ummataaf dabarsa yoo dhugumaan quuqama qabaatan rakkoo garagaraa ta torbaan kana qofa keessa ummanni Oromoodhaa halkanii guyyaa jumlaadhaan bakkoota garagaraatti ajjeefamaa jiru kana irratti hojjedhaa rakkoo ummata keessanii dubbadda yoo dhugaaf ummataaf dubbattan nama tokko akkasitti harka irraa mursiiftanii fiddanii akkamitti laalaa waan nu godha boo ufiif jaartan jara kana jara fannoo jamu kana isintu jaare yoo akkas kataa'u taate akka qabdanii ummata keenya irratti jara kana jaartanitti ummata keessaa baasa yoo taani gabbaatanii ummataan hin jeeqina dhaamsi keenya kanuma boo